Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Waggooggaatti kan kabajamu guyyaa fincila diddaa gabrummaa inni baranaa 9 bara 2013 magaalaa guddittii biyya Noorweey Osloo keessatti kabajamee ooleera. Biyyooti Iskaandineeviyaa garaagaraa irraatii kan dhufan Oromootiin hedduun kan irratti argaman sirna yaadannoo fincila diddaa gabrummaa isa alanaa kana adda kongodhe hayya dureen adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii obbo Daawud Ibsaa irratti argamuu isaaniiti. Sagantaalee garaagaraa bifa seminaaraa qabu kan of keessaa qabu sirna kabajaa ayyaana kanaa irratti haasawaa hayya dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa godhan guutummaasaa sagantaa keenya har'aa keessatti qabannee dhiyaanneerra haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Galatoma muraatti waan jedha waa'ee dure. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo heeraaf seeraaf kora sabaan filameef addunyaan illee beeku. Hundumti keenya illee ittiin carraa argannu hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaalle Daawud Ibsaa. Jaalle Daawud Ibsaa hambaa summiitti. Nama wareegamtoota biraa hafee hamma irraatti illee qabsootti fufee jiru. Isin fuuldura dhaabatu kun. Waan tokkoon isinitti himuu barbaada. Waan ofii kootiif argeen isinitti himuu barbaada. Yeroo baay'ee namni gammachiis hayyu duree adda bilisummaa Oromoo kana malee nama naga waa'ee isaa malee naasa'u. Waan godhuufan isinitti himu. Qabsaa'otiif sabboontootiif gootonni hedduudha kan wareegamanis kan jiranis. Hayyu duree kana wajjin yeroo laman haxxee seene. Gaaf tokko garuu umurii koo guutuu kan na dhibu maa inni waliin bakka tokko kutaa utuu jirru qawwee isaan harkaa fudhanii bobbaarra tureen qawween qabu qawwee isaa harkaa fudhadhee waliin bobba'aa jiru. Waardiyyaa tokko qaba. Waardiyyaa isaaf ani waliin deemnaa of gidduu buufnee deemna. Inni takka dura ani takka booddee Jaalle Laggasaa Wagee fi jaallewwan kaan wareegamaniiru kaan jiru isaantu nu hoggana. Sana booddee hayyu duree yeroo sanatti hidhannoo isaa gantuun jalaa fudhattee ganteeti shukutiin qabu. Qawwee sana tokko fudhatee jira. Na fuuldura deemaa naannoo hattee jirra. Booddee maal jedhee nutti himanaaf waardiyyaa isaatti hattee hamaa keessa yoo seenne kan na ajjeesu isin jedhe. Dura na dursaa na ajjeesaa jedhe. Amma gaa waardiyyaa isaa dura deemaa ani booddeen deema kan ajjeesu ana jechuudha. Kan ajjeesu ana dirqama kan fudhate. Jaalleewwan hubadhaa. Yeroo jaalleewwan hedduu wareegaman namoonni jaalleewwan sana wareegamaaf afeera maqaan isaa maal ta'ee hafe gaafa Jaalle Daawud biraa hafe dirribaa moggaa maqaan isaa maal ta'ee hafe. Amma Jaalle Daawud hattee seene jedhee yoo wareege akkamittan jiraadha gara boodaatti waan jedhu tokkotu sammuu koo keessa deemaa ture. Naannoomtu sun illee naannoo yeroo jaalleewwan itti dhufan. Maal murteesse beektu? Nan ajjeesaa kan ajjeesaan jedhe. Tarii diinni na ajjeesuu dhiisuu malti na booji'uu malti. Garuu ajjeesee of ajjeesaa murteesse. Maaliif yoon jiraadde umurii koo guutuun sodaachaa hafa seenaa isaa dubbisee hin beeka waan an ta'e jedhee yaada. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo kun wareegama qaqqaalii keessa nama darbe yeroo hedduudha dubbifameen nu seenaa isaa ni beektu. Garuu guddaan amma immoo kana fakkaatee muka fakkaatee qabsoo kanatti cichee hafuusaati. Hedduun ni ganan Awurooppaatti ganan. Hedduun Awurooppaa keessa jireenya isaaniirra jiraachaa qabsoo uummata Oromoo ganan. Har'a garuu kan qabsoo kana irratti du'aa jiruuf cichaa jiru hayyu duree adda bilisummaa Oromoo kana. Seenaa isaa baay'ee isinitti hin deemu. Haajiraa lubbuun isaa qabsoo kana irratti wareegamuu isaatiif lubbuun isaa immoo yoo jiraatte yoo carraa ta'e qabsoo bilisummaa arguu isaan fedha. Kanaaf naamusan akka naa dhaggeeffattan kabajaadhaan akka naa dhaggeeffattan fedha. Galatooma. Gaarii namni hedduun as keessa jiranillee seenaa fakkaataa qabu.
खाना चालू qabatanii qabatanii biraa wareegaman baay'eedha maqaa ta'uu danda'ama. Hundaafuu galatoomin jedha gammachiisanii. Amma mata dureen naa kenname haala qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiruu fi Oromoo irraa maaltu eegama ka jedhudha. Isa jechuu dura dabarsee haalli asitti na fide affeeramee kan dhufe Awurooppaa kana walga'iin kun ana dhufuu yaadu otoo yaadiin dura ka saganteeffamedha. Haa ta'uuti haalli asitti na argamsiise haala asitti na argamsiise kana akka dhuunfaatti Oromoo Noorweey jiru walii gala Oromoo addunyaa kanarra jiru walii gala Oromoo biyya keessaa aanna waliinii fi maatii haadha manaa koo waliin gadda qooddattan kan owwaaltan isin galateeffachuu fedhaani. Kuni ka dhuunfaati. Ka dhaabaatti deemnaa dirqama keenya qabsoon jalqabee jira. Dirqama itti qabna inni kun itti fufuu qaba. Kanarraa ka'een haala amma keessa jiru keessatti dirqama kana bahuu as jira. Akkuma jedhe haala qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jiruu fi Oromoon irraa maaltu eegamu ka jedhu kanatti kenname. Saniin dura kanneen walgahii kana itti dadhabdanii qopheessitan birkii madda walgahii kutaas kaan deebi'a Dr. Dagafaa miseensi shanii rumii hunda keessan kaasitti argamtanii fi walumaa galatti walgahii kana milkeessitan isin galateeffachuu fedhamu. Isatti aansee gara mataa dureetti yeroon deebi'u qabsoon kuni jalqaba akeekisaa maali ka jedhu sana irra deebi'ee dubbachuun fedhaa wal hubachiisuu feesisa bakka amma geenyu kana. Qabsoon kun ufumaa dheebuu qabsoo gochuu dheebuu hidhannoo qabatanii deemuu dheebuu fincila gochuu waan qabuuf ka jalqabe. Itti yaadame seenaa ummati Oromoo qabuu fi ummati Oromoo gabrummaa yookaan kolonii jalatti akkaataatti gale akkaataatti mirga isaa olaanaa biyya isaa irratti lafa irra qubatee jiru irratti biyyu ka jedhamu yeroo sanatti Afrikaa keessatti ka ummatichi irra qubatee jiru. Biyya ka jedhus ta'e ka jedhu sana ka qabu xiqqaadha. Naannoo isaatti immoo Oromoon bulchiinsa mataasaa bulchiinsa hayyoota politikaa ka bulchiinsaa fi isteetii mataasaa ka dinagdee isaa fi hawaasummaa isaa fi siyaasaa isaa gaggeessan akkuma biyyoota Afrikaa hunda bakkatti ni qabatu. Jaarraa 19ffaa sana keessa gaafa Afrikaan qircamte mirga olaanaa sana soborniiti ka faranjii jedhu akkuma Keeniyaa irraatii soborniitii sana Ingiliziin fudhatte akkuma Maalii irraa Faransaayiin gaafas fudhatte yookaan immoo Aljeeriyaa irraa fudhatte Oromiyaa irraas immoo mootummaa Minilikiin durfamu Absiiniyaa akka jedhamu sun warra Awurooppaatiin deeggaramee fi sovereignty yookaan mirga olaantummaa Oromoo san irraa fudhate. Kolonii jalatti cabe Oromoo. Kanaaf sagantaan siyaasaa bilisummaa Oromoo seenaa cabissa Oromoo kanaa fi gaafa bilisummaa Oromoo ijaarame gidduu jiru sana xiinxalee akkuma biyyooti kaan mirga isaanii yookaan freedom yookaan bilisummaa jedhu sana warra Awurooppaa irraa argatan mootummaa Itoophiyaa irraa freedomii isaa barbaada. Sovereignty lafa isaa irra yeroo jennu Oromiyaa keessatti immoo ka hammatamee jiru
albuudasa mirga Oromoon albuudasa irratti qabu lafa jala ka jiru lafa isaa irra keessatti bishaansaa mukasaa lafa irraa sarbamee ciisenyaa ta'e sana kan mirga guutuu irratti qabaataa ture fi inni deebee cabee gabra ta'e gabrummaa ka jedhu kolonii walitti dhufame kan isa kana jalaa freedom yookaan bilisummaa barbaada Rippaabilika Oromiyaa sana dhaabbatu mirga isaatii kanaaf qabsoofnaa jedhee ittiin ta'e. Inni kun akkuma sila jireenyaan dhiyeessuu tattaafate akkuma sila caalaan dhiyeessuu tattaafate inni kun itti baha yookaan itti fufa loloota kolonii sana barbaachisuu calanqoota aannolee yookaan raayyaatti yookaan bakka adda addaatti godhamanii fi isa yookaan finciloota baalee fi raayyaa fi bakka adda addaattii fi kana godhamanii isaan kana hunda xiinxaluun sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ammaan booda qabsoo qindaa'aa godhachuun akeeka bilisummaa Rippaabilika Oromiyaa walabummaa Oromiyaa walaba taate tokko argamsiisuu ka jedhu sana gabrummaa jalaa bilisummaa bahuu ka jedhu lafa ta'a. Haalan yeroo lolaan cabbisaa fi bara dheeraa Minilik Haile Sillaasee yeroo sagantaan siyaasaa sun bahee gidduu jiru isaa as dargii fi ammallee ni jira. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo akeeka sana bakkaan gahuun dirqama isaa jedhee fudhatee kan itti jiru kanaatti itti fufnee ka jirru kanaa malee haalleen kun otoo jijjiiramaniiru ta'e waan qabsoon hidhannootti fufu waan fincilli diddaa gabrummaatti fufu yookaan immoo akka hoobii ka fudhatamee itti fufamu miti kan akeeki qabsoon kana jechuun maal jechuudha Oromoon hundi seenaa isaa dubbisuu qaba. Seenaa biyyoota biraallee baratuu qaba. Maaliif biyyooti biraa bilisummaa isaanii gaafatan? Maaliif nuti gaafachuu dhorkamu? Maaliif ka biyyoota biraa deeggarame ka keenya immoo ukkaanfama yookaan waa'een isaa dubbatamuu didama yookaan immoo beekamuu fi didama isa kana hubatamuu barbaachisaa jechuudha. Kana akeeka qabsichaa. Egaati qabsoo erga jedhamee qabsoon humnoota lamaan gidduu ka ta'udha. Ganduma keessattuu akka aadaatti beeknutti qabsoo jechuun wal'aansoo jechuudha. Wal'aansoon immoo nama lama gidduutti dhala. Wal'aansoon nama lama gidduutti ta'u kuni ka tooftaa caale, ka humna caale, ka beekumsa wal'aansoo sana caale irra aanee tuqqisaa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo qabsoo gaafa jalqabe tooftaa qabsoo sana lafa kaawwate tooftaan qabsoo sunii fi tarsiimoo lafa taa'e sun tarsiimoo diinni qabuu fi tooftaa diinni qabu sanaa fi deebii ta'uu akka qabutti lafa taa'e. Tarsiimoon diinaa yookaan mootummaa Itoophiyaa ka gaafa adda bilisummaa Oromoo uumame sana dura ture sun waan Oromoo fuudhanii amaaressuu assimilation sana dura yeroo Minilik cabsuu gabbarsiisuu xiisanyaa godhatu akka gabraatti gurguru yeroo Haile Sillaasee immoo haalli addunyaas jijjiiramaa waan deemeef isa kana fooyyeeffatanii assimilate gochuu yookaan amaaressuu abashaa gochuu eenyummaa isaa guutummaatti dhabamsiisuu mirga isaa fi eenyummaa isaa akka hubanne gochuu kana haqanii eenyummaa isaa gara Itoophiyaa fi abashummaatti jijjiiru aadaa isaa maqaa lafa isaa isa kana ture achii dargiitu dargiin immoo gaafa adda bilisummaa Oromoo lafaa ka'u sana reefu jalqabu sana dargiin tooftaan isaa maqaan adda bilisummaa Oromoo akka hin dhabu akka hin dubbatamu
gaafiin uummata Oromoo biyya keessattis ta'e addunyaa kanarratti akka dhagahamu loloota adda bilisummaa Oromoo godhan tokkollee miidiyaa irratti akka hin baane. Biyya keessattis Oromoon akka hin dhageenye. Yoo Oromoon dhagaye kana jala hiriireeti humna ta'a. Kanaaf Oromoon ija isaa fi gurra isaa jaamsu sooshaalizim tokkummaa Itoophiyaa kanaaf Oromoo hiriirsu humna Oromoo lolatti dhimma bahu humna Oromoo gara sooshaalizim paartii tokkicha jalatti ijaaranii kana jalatti waan gaaffii Oromoo fi Oromummaa sana haqu kana ture tooftaansa. Kanarraa ka'ee xalaa gaafa asoosaan rukutame sana xalaan waan biirokrasii isaa keessatti biirokrasii waraanaa keessatti argame ka qaruutee keessatti argame hundi isaa kan inni jedhu waan adda bilisummaa Oromoo publicly yookaan bakka ummati jirutti akka hin kaafne tokkoon keessa hanga danda'ame waraanni bilisummaa Oromoo fi dabballoonni adda bilisummaa Oromoo bosonatti ittifamu ummatatti ol akka hin baafne kanatu xaloota isaatu buute jechuudha. Kun hundi gaaffii uummata Oromoo akka hin dubbatan. Bakka dippiloomaatonni jiranitti addunyaa kanarratti keessatti illee waan Oromoo akka hin kaafne faallaasaa reediyoo Itoophiyaa miidiyaa Itoophiyaa irratti kan labsamaa ture wombadeዎች ገንጣዎች ተገንጣዎች አበሉፋ ቲፒኤልኤፍ ኢፒኤልኤፍ ኢሳን ከና ጉዩ ከእረት ሬዲዮ ሳኒቲን ሂማቱረኒቱ ጋፋ ደርጊ ቶፍቲስ ከነቱር አመዱፍ ኔጋ ቀብሶን ሱኒ አደብልሱማ ኦሮሞ ፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ ግዱ ጅሩ ከቀብሶ ጀነ ሱኒ ጥቆሼ ቦደሳ ባክግራውንድ ይሳ ስኒ ከኑ ፊን ከና ሃሳ ከበረቻርተራት ዱፍኔ otoo sanan ta'in sana dura ka jiru kuni tooftaa mootummaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti dalgu. Tarsiimoon isaanii fi tooftaan isaanii tarsiimoon Oromummaa fi eenyummaa sana haqu. Tooftaan immoo ukkaamsu karaa waraanaas, karaa propagaandaas, karaa beekumsaas, karaa beekumsa miidiyaa fi addunyaa kana irratti jechuudha. Kana hunda ukkaamsu ka jedhudha. Haayile Sillaasee immoo amaaressu, Kiristinnaa kaasu, lafas, namas afaanis maqaas kana ture kadargiitti yeroo deeme karaa adda bilisummaa Oromoo deebiin kana tokko ummati Oromoo akka uf beeku akka uf baru seenaasaa akka baru kana irratti tattaafatu afaan Oromoo badee ture boolla keessaa baasanii qubeetti godhanii wal barsiisanii uf barsiisanii ummata ofii barsiisanii boolla keessaa ifatti baasu karaa qabsoo hidhannu ka dirqamnee itti seenne ka nagaadhaan gaaffii keenya dhiyeeffachuu dadhabne meecaa tuullamaafaa itti hidhamani Alamuu Qixxeessaafaa hundi warri meecaa tuullaman ka yaadatta ka maqaa isaanii dhahaa ooltan kun hundi Maammoo Mazimmirfaa ka itti fannifaman nagaadhaan waa argachuu kuni waan dadhabameef adda bilisummaa Oromoo 76 jalqabee qabsoo hidhannoo akka tooftaatti inni kun immoo mirga Oromoon qawwee ufirraatti akka fannifanne akka baanne akka nam tokkotti dhabame sana mirga hidhannoodhaani poolitikaa ofii fi eenyummaa ofii kabachiisu malli biraa waan dhabameef ka jedhu tooftaa qabsoo hidhannoo sana humna Oromoo gadhaabu kanaaf dhiyaaf bahan kuni haala baay'ee rakkisaa keessatti injifannoon sun galmeeffameera jechuudha. Kanaan bara chaartaraatti dhufne jechuudha. Bara chaartaraatti gaafa dhufnu diina haaraatti dhufne jechuudha. Diina haaraa wayyaanee. Diinni kun har'allee nu harkaa nu qaba. Diinni kun maal baafate tooftaa maalii baafate ka warra duriirra adda isa ta'u ka jedhu sana obbooda deebinee yoo laalle tokko humna poolitikaa ka ittiin Oromoo sila caalaan mucaa xiqqoo tokko karameellaatti kennaniiti ittiin gowwoomsanii jechuudha. Karameellaa sana akkas jedhee caalaan sila yoo hubattaniitu ta'e. Isee kana waan isaan mirga jedhanii konstituushinii jedhanii waan adda addaa darbatan ka ittiin Oromoo gowwoomsanidha jedhe. Kanatu as ba'e jaarmiyaa siyaasaa Oromoo ka Oromoof mirga isaa kabachiisu
dimokiraasiidhaan Itoophiyaa jalatti mirgi Oromoo akka kabajamu ka godhu jedhee OPDO ijaaree itti dhufe ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaaman ofirrattii fi uummata isaanii irratti akka humna diinaa ta'an isaaniinis ka gowwoomsee fi Oromoos ka gowwoomse. Amma mirgi Oromoo kabajameera. Afaansaa gadi eeyyamameeraa fi mana murtiitti, mana barnootaatti, bakka hojiitti Oromiyaan akka bulchu godheera jedhee akkasitti waan ni godhe qabeenyi Oromoo guutummaatti dhuunfatu Oromoo immoo akka sabaatti akka humna ergamaa TPLF yookaan EPRDF ta'ee akka hojjetuu fi isa kana kanneen haqaan ammallee mirgi Oromoo ka ittiin kaane ka addunyaa irratti seerri sun eeyyamuu fi Oromiyaan mirga guutuu sovereignty ummati Oromoo lafa isaa irratti qabu sovereignty politikaa ka dinagdee ka aadaa ka eenyullee dhiibbaa tokko malee dhiibbaa irratti hin goone akka barbaadetti murteeffachuu danda'u yoo barbaade mootummaa mataasaa ka ijaarrachuu danda'u yoo barbaade humnootii fi olloota biraa wajjin tokkummaa politikaa tolfachuu danda'u mirga sana guutamuu fi qaba jedhee kaadhimsummaa Oromoo ka'e ittiin dhukkaamsuuf waggootii 20 kana dhimmatti ba'anii. Isa kana dhimmatti bahuu keessatti ka jalqaba taargeeta godhatanii ka'anii adda bilisummaa Oromoo bara chaartaraatii jalqabee gaafa chaartaraa sana adda bilisummaa Oromoo dhaabamsiisu waraana isaa dhaabamsiisu kanneen isaan gad dhaabanillee kan isaan gorsan maaliif mirga sana dhaqabatee ka ammallee mirgi sun guutamuu fi malee Oromoodhaaf furmaati tokkollee hin argamne mirgi sun guutamuu fi qaba ka Oromooti. Akka biraatti soogidda dura qabanii yookaan karmeellaa caalaan jedhe sana dura qabanii ammas cunqursaa fi hacuuccaa fi saaminsa sana itti fufamu hin eeyyamnu irratti wareegamna malee jedhee adda bilisummaa Oromoo kanarratti wadhabeetti bara chaartara ka wayyaanee wajjin ammas lolatti deebi'e. Amma egaa qabsoo nama lama gidduu ta'u humna lama gidduu ta'u sana humni haaraan kun ka durii caalaa qaroo ta'e ka as ba'edha. Ka gaafa duraa chaartaraatii jalqabee hanga kuma lamaatti tooftaan isaanii adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo haqu dhabamsiisu addunyaa irraati ammaan booda furmaati karaa OPDO yookaan karaa jaarmiyaa isaan ijaaranii akka waayilaatti qabanii kanaan dhufee jira. Adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo gochuunsaa farra nagaa fi farra mishoomaati. Kana addunyaa irraas tumsiisifatanii Oromoos adda bilisummaa Oromoo irraa adda baasu uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo addaan gidduu seenanii adda baasu uummati Oromoo akka adda bilisummaa Oromoo deeggarre gochuu waraana isaa haquu kanarraa ka'anii loloota karaa bahaa ta'an loloota karaa dhiyaa ta'an loloota bakka hundaatti ta'an sanarraa maddarii ka'anii si'a 4-5 labsataniiru waraanni bilisummaa Oromoo haqameera adda bilisummaa Oromoo hin jiru ammaan booda warri gaaffii kana kaastanii farra nagaa fi farra mishoomaati kanaan uummata Oromoo abdii kutachiisu kana ture gaafa waggootii 10 duraa sana karaa adda bilisummaa Oromoo haala dhalateerraati haala nu mudateerraati haala ulfaataa uummata Oromoollee soogidda fuuldura qabee gowwoomsu kanarraati ka jalqabaa jaarmicha jiraachisuu fi akeeka qabsoo sana waraana bilisummaa Oromoo uf jiraachisu survival kanatu dhalate jechuudha. Maaliif haalli yeroo chaartaraa dhalate jaarmichi akka hogganaatti ka facaase caasaasaa ka facaase waraannillee kanneen gartuunii fi naannoo hogganni jirutti ijaaramee itti fufe malee haala dhiyeessiin namni tokkollee rasaasa tokko haala dhabe keessatti akkaataatti lolachatti seenirra nuti ka qophiin qabne
isaan immoo humna guddaa fi dhiyeessii qabaniin Oromiyaa guutuu dhuunfachuu kaa ofirratti amananii itti seenan isa kana ture jechuudha. Isa kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo of jiraachisuu ka jedhu san injifannoodhaan keessa baheera jechuudha. Of jiraachisuu kana booda jaarmicha bakkatti deebisuu ka jedhu bara 1998 korri sabaa hatattamaa ta'e caasaa bakkatti deebisuudhaan injifannoo lammataa galmeesse wayyaanee irratti. Ergasiitii tooftaan jiroo tooftaan wayyaanee maali asirratti ka hundi keenya qalbeeffatuu qabnuu fi amma qabsoon kun maalirra jirti ka jedhu sanatti kan geessu. Karaa mootummaa wayyaanee haala adda bilisummaa Oromoo kana keessatti haala ulfaataa kana keessatti bahee keessatti sadarkaa ol aanaatti kan isaan lafa kaawwatanii sadarkaa national security fi hooggana politikaa wayyaanee ka EPRDF hoogganu jechuudha. Tokkoffaa akkaataatti ofii isaanii injifannootti dhufan ni beekanii muuxannoo isaa qabanii tokko deeggarsa biyyoota ollaa Somaaliyaa, Sudaan biyyoota kaanis deeggarsa leenjisaa, deeggarsa loojistikii, deeggarsa gorsaa kana qabu ture biyyoota kanarraati. Darbee daangaan biyyoota kanaa hundi isaaniif banaa ture. Dabalatee deeggarsa addunyaa kanaa bifa gargaarsa dhiyeessii nyaataa fi maallaqaan. Addi bilisummaa Oromoo yoo kana argate waggaa tokkollee turru kanaa fi addi bilisummaa Oromoo deeggarsa biyyoota ollaa tokkollee kan qaban. Hoogganni isaa biyyoota ollaa keessatti miila isaa tokkollee gadi akka dhaabne. Kana mirkaneeffatuu qabna yookaan badiisa keenya ka kana lafa kaawwatan. Xiinxalan yoo 2000 bara 2000 keessatti kalammataa kan isaan lafa kaawwatan qabsoodhaaf barbaachisaanii fi hundeensaa tokko loojistikiidha. Loojistikii fi faayinaansii. Adda bilisummaa Oromoo deeggarsa faayinaansii uummata Oromoo irraas ta'e addunyaa kanarraa kan arganne irratti hojjetu. Ka sadaffaa ka hanga har'aa nu duuba nu waliin deemaa jiru keessa isaatti adda bilisummaa Oromoo ummati Oromoos qabsoo kana wal gurmeessee wal ijaaree akka itti fufne yeroo hunda jeequmsaan qabu isaan kana ture. Inni kuni ji'a sadiin fuuldurallee deebi'ee haaromee akka tooftaatti akkaataatti dhimma bahamu xiinxalameeraa jechuudha mootummaa wayyaaneetti adda bilisummaa Oromoo irratti. Egaa karaa adda bilisummaa Oromoo isa kana akkamitti irra aanna akkamitti kana irra aannee gara fuulduraatti deemnaa ka jedhu didhaa yookaan challenge adda bilisummaa Oromoo fuuldura taa'e jechuudha. Tokko 98 caasaa bakkatti adeemuuf malee caasaan guyyaa tokkichatti bakkatti hin deemu. Ka 92 jeequmsa hedduu keessa seene caasaa waraanaa caasaa siyaasaa ka adda bilisummaa Oromoo sana gidduutti immoo survival qofa yookaan jiraachisuu akka hin dhabamne qofaa ka hojjetamaa ture haala ji'oopolitikaa fi haala adda addaarraa 98 korri sabaa hatattamaa ta'e. 2000 yeroo xiinxala kana mootummaa wayyaanee godhattu xiinxala kan arganne. Haa ta'uuti yeroo gabaabaa keessatti caasaa bakkatti deebisanii waa tooftaa diinni baafate kanaa fi diriirfate kana uummata kana hubachiisanii miseensa hubachiisanii irra aanuun salphaan ture. Maaliif halkanii guyyaa hojjeta diinni kunis qabeenya guddaa ka dhaabicha dachaa ta'e waraan dhiyeessii deeggarsa dippiloomaasii ka qabudha ka qabsoo gochaa jira. Haa ta'uuti irra aanamuu qaba. Irra aanamuu kana keessatti ka wal qabne qaba. Wal qabinsa sana keessatti nus survival ka jedhu keessaati bahu ka jedhu. Karaa isaanii immoo kana keessa akka hin baanee fi humna akka hin taane nurratti hojjetu kanatu wal qabee ammoona deemaa jira. Kana keessatti ka nuti hin haalle
diinni bu'aa hedduu nurratti argateera. Jeequmsa sanas hangammaa keessa Oromoo fi keessa dabsummaa Oromoo keessatti hanga milkaa'e qaba. Guutummaatti garuu hin milkoofne maseensineera. Biyyooti ollaa tokkollee deeggarsi akkan godhamne ka jedhu sana hanga ammaatti milkaa'eera. Sudaan karaa nutti cufeera. Keeniyaan si'a 4 kan ani si'a 2 lola sana keessa ture taankii fi xayyaaraa fi artileriidhaan kan deeggarame nutti bobba'eera duuba keenya. Kun hundi gochaa diinaati. Tooftuma silsiniin jedhe keessatti kan lakkaa'amu. Jibuutiidha tokko Jibuutiin yeroo hedduu baqataa keenya dubartii ulfi otoo nafiin dhiibbaa wayyaaneetiin 20 yeroo tokko 10 yeroo tokko 5 yeroo tokko achirraa ari'ameera. Achi keessa ari'atamu keessa caasaan adda bilisummaa Oromoo fi caasaan quunnamtii adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti deemu akka hin jiraanne kalafataa irraati. Innis kun hanga ammaa deemaa jira. Nutti cufame. Haala mootummoota ollaa Somaaliyaas laayyuu kan isinuu quba qabdan guutummaatti dhuunfata wayyaanee keessa galame hanga hunaa mootummaan Somaaliyaa ofiiyyuu akka gad dhaabbanne itti milkaa'an. Kanarra darbanii amma mootummaan Sudaan kibbaa kan dhiyoo dhaabbattellee adda bilisummaa Oromoo quunnamtii maqallaa yoo isaan itti diriirsan yookaan bananii fi rakkina guddaa akka irratti uumanitti itti qophaa'anii kanaaf jecha mootummaan Sudaan kibbaallee sodaatee adda bilisummaa Oromoo wajjin nama tokkollee quunnamuu hin barbaadu. Isa kanaafi mootummoota ollaa irratti illee milkaa'anii irratti kan nuti naaf kun hundi duubbee qaba. Haala akkasii keessatti adda bilisummaa Oromoo maal godhate harka kennata. Malli argamuu qaba. Falli argamuu qaba. Falli argaminsa keessaa 2002 as keessa ufiitti otoo rakkina qabnu rakkinni karaa tokko ka ufii keenya walitti uumne haaluma rakkina caasaan bittinnaa'u keessa gariinsaa immoo kadiinnis nurratti hojjete rakkina dhalate keessa otoma rakkina qabnu tooftaa diinaa kana fuuldura keenyatti waan qabnu odeessas gahaatti waan jiruuf malli marfama keessatti diina waliin qabsoo wal goonu kun biyya keessaan humna ta'uudhaan irra aanamuu qabaa murteeffadha. Murtii biraan qabnu fala biraan qabnu. Haala akkasii keessatti tokko waraanni bilisummaa Oromoo bifa isaa fi akkaataatti qabsoo godhu haala duubbeedhaan dhiyeessiin argamuu hin dandeenye keessatti haala lafa bilisoomsan sanarra dhaabbatanii kaan itti fufanii qabsoo dhawaataa godhanii baadiyyaa bilisoomsanii magaalaa bilisoomsan sun hin dheeyyamamne keessatti maaliif inni sun dhiyeessii gahaa faanaansii gahaa qabeenya gahaa meeshaa gahaa waan barbaaduuf haala kun hin jirre keessatti akkaataatti qabsoo hidhannoo godhu lafa kaawwatuu qaba. Resistance yookaan immoo diinaan qabsoo hidhannoodhaan dura dhaabbatuun sun mala addaa mala biraatiin irra aanamuu qaba ka jedhu irraati hanga har'aa karaa dhihaa qabsoo hidhannoo loloota Jaallaggasaa Waggiitinii fi humna isa jalatti ijaaramee fi isa duras humnoota turan Jaalkabaa Gaaddisaa fa'iin Kolonel Tasfaayee Dheeressaa fa'iin hoogganamaa ture ka gochaa turee fi ammallee itti fufee jiru humna xixiqqaadhaan handhuura diinaa keessatti jiraatanii tarkaanfii fudhatuu fi qabsoo hidhannoo sanatti fufuu karaa bahaas haaluma akkasii keessatti karaa kibbaas haaluma akkasii keessatti yeroo adda addaatti karaa kaabaa Walloo karaa kaaba Shawaa yeroo adda addaatti humni ijaarame takkaa diinni nurra aanee haalli rakkisaa naannoo sanatti dhalatee naannoo sanatti qabsoo gochuu dadhabna ammas itti deebinu gariin immoo itti fufinsaan ammoonaa qabsootti godhu karaa bahaa karaa dhihaa karaa kibbaa akkasitti itti jira. Haala akkasii keessatti adda bilisummaa Oromoo humna kanaan humna wayyaanee cabsee injifannoo argamsiisee
bilisummaa sana fida jedhee of hin gowwoomsu. Kanaafis miti ka qabsoo kana gochaa jiru. Qabsoon kun mirga diina humnaan nu cabsedha. Nagaadhaan akka nuti qabsoo goonu kan itti nuti hin eeyyamnedha. Kanaaf akkuma irreen waggaa dheeraa haala lafa bilisoomne keessatti qabsoo gochaa ture itti fufuu qaba. Haa ta'uti isa kana qofaadhaan qabsoo gochuu hin danda'u. Itti fufamuu immoo qaba. Humna wayyaanee guyyaa guyyaan dhiibsu caasaa tikasaa diigaa deemu lafa inni itti nagaadhaan keessa opereet godhee uummata Oromoo irratti cunqursaa saamisa itti gaggeeffatu jeequu kanaan immoo caasaa bulchiinsa isaa jalaa dhiphisaa deemu kana tooftaan qabsoo hidhannoo keenya isa kanarratti isa kana yeroo goonu karaa mootummaa wayyaanee immoo isuma kanayyuu nu dhorku dinnaa nu gochuu kanaaf humna guddaa ka hidhannoo guddaa qabu itti bobbaasanii qabamsiisanii uummata jiilchuu abdii kutachiisuu deeggarsa waraanaa akka goone gochuu akka nyaachifne gochuu waraanni immoo naannoo sanatti sochii nama tokkoon illee qawwee qabatee akka sochoone gochuu isa kana marraa hedduu duula lolaa nurratti bobbaaseera. Akkaataatti jaallaggasaa Waggeeffaa wareegamanis akkasuma. Humna guddaa olaanaa ka humna sana dachaa ta'utti bobbaafame humna sana jaallaggasaa qofa keessaa wareeguudhaaf ji'a ja'a itti fufinsaan lolli godhameeti jaallaggasaan wareegame. Ji'a ja'a humni xiqqaan sun humna wayyaaneen itti bobbaaftu ofirraa lole. Otoo addaan hin citin. Haa ta'uuti jaallaggasaa wareegame malee humni sun hanga har'aallee qabsoo itti fufee jira. Diina irratti injifannoo galmeessee. Karaa bahaa haala adda addaa dhalateen yeroo adda addaatti duula godheen rakkina keessa keenyaa dhalateenis marraa hedduu humnatti bobbaaseen lafa namni tokkollee ejjetu akka hin argamne yeroo hedduu tattaafateera. Sana qofaa miti akkuma dhagahaa jirtanii karaa duuba keenyaan humna Ogaden keessatti akka humna ittisaatti amma immoo liyyuu poolis jedha duraan humna ittisaa jedhama sana isaan kanallee dhimmatti bahee nu loleera. Haa ta'uuti waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa dhabamsiisuu miti waraanni bilisummaa Oromoo lafa bal'aa irratti yeroo adda addaa irratti tooftaa jijjiirrate lolicha akka itti finiinse injifannoodhaan hanga ammaa itti fufee jira. Karaa kibbaa akkuma sila siniin jedhe tooftaa adda addaa tokko mootummoota ollaa deeggarsiisatanii adda bilisummaa Oromootti duuluun naannoo sana haqu akka language yookaan jechoota mootummaa keenya to flash out the oil yookaan immoo the terrorists flash out jechuun keessa aramanii yookaan ciranii dhiibanii baasuu jechuudha. Akkasitti marraa sadii nutti duuleera lola guddaa mootummaan keenya. Ammallee hanga har'aa dhiibbaan isaan dhaabbata. Tokko kan kabraa rakkinoota adda bilisummaa Oromoo keessatti uumuu fi kan nutis ofirratti uumne irraati humni guddaan naannoo sanaatti miidhame harka kennateera. Qalichoo fa'aa wajjin galee hundi keessanuu dhageessan. Humna bataaliyoon tokko ta'utu naannoo sana shira keessaa fi dhiibbaa diinarraatiin achitti bahe. Kun hundi naannoo sana adda bilisummaa Oromoo akka lafa hin ejjenne gochuudha. Gaafas saglii tokko qofaatu hafe adda bilisummaa Oromootiif qawwee isaa wajjin. Qawwee dhaabitti bitee fi itti dhangalaase hundi diina harka gale. Kunis qaamuma waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisu mootummaa ollaa deeggarsiisatanii adda bilisummaa Oromoo dhageettii isaa fi eenyummaa isaa dhabamsiisu ka jedhu sana keessatti ka ilaalu. Haa ta'uuti adda bilisummaa Oromoo sana hunda keessa bahee har'a humna bataaliyoonii sana deebisee gad dhaabee injifannoodhaan keessa bahee lolicha karaa sanas itti fufee jira. Egaati
kuni hundi qofaasaatti injifannoo fida jedhee addunsummaa Oromoo ofiin gowwoomsu isinin jedheera. Haala dhiyeessiin kooridooriin tokko mootummaan tokko ollaadhaa deeggarsa kennuu dhorkamne keessatti malli biraa dhaamuu qaba. Ka qabsoon kun itti fuulduratti furgaafatee isa sila caalaan explode godhee furmaati argamuu qaba jedhe sanatti kana mageessu argamuu qaba jechuudha. Isa kana tokko adda bilisummaa Oromoo maadhee caasaa maadhee Oromiyaa guutuu keessatti diriirsu kanaan immoo uummata Oromoo hanga danda'ame qabsoo kana keessatti akka inni hirmaatuu fi humna jaarmiyaa fi siyaasaa Oromoon akka ta'u malli tokko ka keessaan humna ta'anii argamu haala deeggarsi ollaa cufamee jiru keessatti kana irratti halkanii guyyaa hojjechuu. Kana irratti dabalee immoo uummata Oromoo ka hirmaachisuu fi uummati Oromoo ofii isaayyuu diinaan wal qabee jiru keessatti diinaan wal qabuu jechuun isa sila jireenyaan dhiyeesse uummati tokko yoo hacuucame yoo cunqurfame osoo hin jaallatiin fincila dhaabi siyaasaa tokko jiraatu baates hangaa cuucaan sun jirutti. Isa kana haala wayyaaniin saamicha hamaa gaggeessitu keessatti haala wayyaaniin hidhaa hedduu bakka adda bilisummaa Oromoo hin jirrettu adda bilisummaa Oromoo jettee uummata saamuu qofaaf warra abbaa qabeenyaa saamuu qofaaf nama hiitu nama saamtu keessatti bakkoota adda addaatti diddaa fi fincilatu mul'ata Oromiyaa keessatti. Isa kana bifa itti gochuun humna gochuu Oromoo immoo hirmaachisu fincila diddaa gabrummaa akkasitti as ba'e isa kana adda bilisummaa Oromoo kana diriirsuu fi ummati ka lafaa qabuu fi ka harkaa qabu sana gara humnaatti jijjiiruu irratti fincila diddaa gabrummaa ka bifa adda addaatiin jalqabe har'a humna ta'e ka Oromoo sochoosu ta'e injifannoo wayyaanee irratti argate gara humna waa jijjiiruutti jijjiiramu keessatti ka qabsoon kun injifannoo argatedha jechuudha. Inni kaan ummata tokko yookaan mucaa tokko soogidda dura qabuu sana yookaan karameellaa dura qabuu sana isa sana qofa itti kennuudhaan bara baraan gowwoomsuu hin dandeessu. Humni guddaan isaan uf jalatti akka waahilaatti EPRDF jalatti ijaarratan sana karameelluma kana qofa dura qabuudhaan ergamaa godhachuu barbaada. Isa kanatu yeroo adda addaatti keessa OPDO keessatti sabboontonni jiran kana diduu jalqaban. Diddaan kuni gara nuti akka waahila wal qixaatti nutis akka bakka bu'aa Oromootti isinis akka bakka bu'aa uummata Tigraayitti dimokiraasii ijaarraan walitti dhufne malee ergamaa keessan taanee bara baraan ergamuudhaaf miti ka jedhu humni sana keessatti ol ka'e. Sabboontonni kuni humna qabsoo bilisummaa Oromooti. Humna qabsoo bilisummaa Oromoo waan ta'aniif isaan kana waliinis sabboontota waan ta'aniif akkaataatti ummati keenyaa fi adda bilisummaa Oromoo fi humnooti qabsoo bilisummaa Oromoo gara jijjiirraatti fuulduratti deeman kuni ka lafa jirudha. Kunis ka tooftaa diinni lafa kaawwatee fi tarsiimoo diinni lafa kaawwate ka jalaa fashachisiisaa deemee abdii ummati Oromoo harka wal qabate jijjiiramatti furgaafatu ka fuuldura keenyatti lafa kaa'ee jirudha. Kunis injifannoo wayyaanee irratti argamudha jechuudha. Isa kana egaa akkasumatti fololiisaa yookaan karaa baay'ee lallaafaa ta'e smooth road isa jedhan sanaan keessa jirra jechuudha. Baay'ee haala baay'ee dadhabsiisa, haala xiiqii nama fixachiisa, haala karaa adda addaan lola qoor-qalbii, lola keessa Oromoo jeequ, lola keessa adda bilisummaa Oromoo jeequ, lola keessa dhaabota siyaasaa ka nagaan hojjechuuf ijaaraman ka akka ONC yookaan amma OPC jedhamee jira, OFDM isaan kana keessatti illee nagaan
jiraachuu dadhabee yeroo hunda Oromoo addaan qoqqoodamu. Aaboti kunillee addaan qoqqoodaman seera wayyaanee jalatti hojjechuudhaaf galmaa'anii jiran keessatti Oromoon tokkittiillee kan nagaan ijaaramu, ka qabsoo hidhannoo godhu, ka ala kanatti bifa communitiin ijaaramu yookaan bifa civic organization ijaaramullee ijaaramee akkan ititne kana keessatti maallaqni miliyoonaan lakkaa'amu dhangala'ee diaspora affairs maaliif akka ijaarame na caalaa beektan kana keessatti qabsoo gochaa jira. Kuni akkuma sila jireenyaan jedhe keessa keenya miidheera, dinagdee keenya miidheera, qabeenya keenya miidheera, nu miidheera. Maaliif akka ta'e illee hin beeku namni hedduun kun hundi ka gaggeeffamu. Baruu qabna. Tooftaan diinni diriirfatee jiru. Humna akka hin taane Oromoon kana yeroo adda addaatti hanga nuu danda'ame akka bilisummaa Oromootti isa kana uummata keenya kana keessaa akka baanu adda bilisummaa Oromoo akka adda bilisummaa Oromootti jeequmsa keessa seenu uummati keenya illee akka uummataatti kana keessa akka bahu qabsoo gochaa baane jechuudha. Kana keessatti dhaga inni ka waraanaas inni ka maadheelee fi jaarmiyaadhaan uummata Oromoo humneessuu ka jennu maaddee dhoksaadhaan hojjetu ka dargaggoota hundi isaatu kana keessatti ka hojjeta socho'u. Haalli kun ulfaata. Uummata deeggarsa tokkollee hin qabne. Uummata deeggarsa dippiloomaasii fi siyaasaa tokkollee hin qabne. Dhaaba kan hin qabne dhaabi addunyaa kana irratti survive godhe adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo qofa. Kuni injifannoo guddaa ka mootummaa Itoophiyaa irratti uummata Oromoo argate amma fuuldurri isaa ifaa itti ta'eef jirudha. Karaa biraa mootummaa wayyaanee humna akkasitti karaa biraa qabsoo godhu sana asii achi adda bilisummaa Oromoo achiin mootummaa wayyaanee maal keessa jira? Isattaa darbe mootummaa wayyaanee gaafa dhufee biyya qabate kalafi kun isan geenye burraaqa illee isan geenye dhaadannoon isaa waan isaa isin hundi keessan ka yaadattanii jechuudha. Humni isaa addunyaan kun illee Itoophiyaa irra darbee Afrikaadhaaf furmaata ka fidu jedhee ka fudhateef yookaan indoorsi godheef humna kana ture jechuudha mootummaa wayyaanee. Humna waraanaan gaara bu'u bahu akka gorillaatti bakka humni waraana bilisummaa Oromoo jiru hanga xarafa Somaaliyaatti hanga xarafa Sudaanitti isa kana fiigee ka lolu kana ka qabu humna gorillaa ture kana ture mootummaa wayyaanee. Sanarra darbee biyyoota ollaa akka Eritreyaa, Somaaliyaa lolatti banee addunyaan kun nan geenye ani regional power jedhee ka dhaadateedha wayyaanee. Haa ta'uuti abdii kutannaa dhabu murannoo waraana bilisummaa Oromoo, murannoo uummata Oromoo, murannoo miseensota adda bilisummaa Oromoo humna akkasii loluun haala salphaan taane deeggarsi tokkon keessa hin jirre keessattii fi akkasumas qabsoo uummatoota biraarraa har'aa mootummaa wayyaanee bakka lafa kanatti jiguu fi qophaa'ee jiruu fi keessi isaa bututee burkutaa'ee humni qabuu fi yaanni qabu ufumaa caasaan mootummaa tokko hanga kufutti jiraataaf malee akka humnaatti kan hin jiraanne. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo fi kanneen qabsoo godhaniif yoo halkanii guyyaa hojjetu uummati Oromoo immoo keessattuu addatti yoo haala keessa darbinee fi keessa baane kana keessa ilaale ka sila shamarran as ta'anii humna ta'uudhaaf ummati guddaan kun maaltu irraa hir'ate kana itti qaanfanna ka jedhu san of keessa ilaale qabsoo kanaaf bakka jirutti ummata kanaaf bakka jirutti yoo socho'e haalli jireenya mootummaa gara laafina hin qabne fi ummata Oromoo immoo addatti taarget godhee jiru kun yeroonsaa yeroo gabaabduu ta'uu fuuldura keenyatti mul'ata jechuudha.
keessattuu haala amma biyya keessatti dargaggooti Oromoo caasaan adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo halkanii guyyaa akkas hojjetu keessattii fi Oromoonni mootummaa wayyaanii waliin hiriiranii jiran kun eenyummaa fi maalummaa mootummaa kana arganii keessa ofii ilaalanii humna fi ka ummata Oromoo irratti waan badii dalagan sana ittiin ummata Oromoo beenyaa gochuuf olii gadi socho'aa jiran keessatti halkanii guyyaa yoo sochoone ummati Oromoo qooda irraa eegamu sana bahuuf yeroon isaa gabaabaa fuuldura keenya jirudha jechuudha. Isa kanaaf halkanii guyyaa ummati Oromoo of keessatti ka'ala jiru kunis dirqama isaa bahuuf isatti boodan deebi'a. Ka biyya keessa dirqama isaatti jira of keessa of ilaaluu qabaa jechuudha. Kun akkas ta'ee haala keessa adda bilisummaa Oromoo fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'a. Ka haalli qabsoo maal keessa jiru ka jiru sana. Isa kana yeroo hin jedhu haala rakkina dhalate warri kun akkas godhe isa kana keessa hin seenu. Akka ta'eefuu rakkinni dhalateera mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti. Irra guddaansaa nuti muuxannoo haaraatti bahu ka waraanaa ka dirree qabsoo malee hin beeknu ture irra guddaan keenya. Dhugaasaa Bakakkoo Galaasaa Dilboo hundi kee waan hundi ala kanatti black and white sana qofa ilaalla ture yookaan gurraachaaf adii qofa ilaalla ture. Gurraachaaf adii kana keessa gurraa gurreen jiraachuusaa waggaa 4-5 erga rakkinni kun nutti dhalateeti of keessatti argina jechuudha. Osoo kana beekna ta'e rakkinni kun hin dhalatu. Osoo haala tooftaa fi tarsiimoo diinaa keessa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi mooraa Oromoo keessatti ka amma isinii tarrise kana dura dabarsineetti dammaqnee irra ta'e rakkinni kun hin dhalatu. Amma rakkinichi dhalate rakkinicha suphuu malee falli biraan jiru. Rakkinicha suphuu keessattuu rakkinichi kun akka hin suphamne yeroo hedduu nu fudhateera. Haa ta'uti akkuma quba qabdan barreen gaddaa adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa walitti dhufanii labsii tokko baatan. Jilli lamaan tokko haala sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo yookaan akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas immoo tooftaalee qabsoo ilaalu kanneen namni irratti wal falmaa bahee fi adda babahee jedhame isa kana irratti wal ta'uu isaanii fi ji'a 6 keessatti dhaaba kana tokkoomsuu keessatti akka xumuratan labsaniiru isinis dhageessaniirtu hundi keenyas kana dirqama isaa ofitti fudhanneerra. Isa kana yeroo goonu akkuma sila isiniin jedhe haala nama adda babaase of keessa ilaalleerra. Haallan akka addan babaane nama dhorkuu dandeenyu maal faa goone maal faa balleessinillee of keessatti ilaalleerra. Irra guddaan isaa immoo gara fuulduraatti xiinxalaa fi yeroo adda addaatti akka barnootaatti kan irraa qophaa'u ta'uusaa hubanneerra. Badiilee dalagamanii fi kanarraa ka'anii isa kanas ilaallanneerra. Amma waan guddaan haala qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jirurraa haala dirqama fuuldura keenya jirurraa kabadii sana qofaa taadhanii dhalaan dhalu sanaan immoo wal gaafatu isa kanatti yeroo balleessuurra isa kana seenaaf dhiisne seenaan nu gaafata yookaan itti deebineeyyuu wal gaafannaa. Haa ta'uti waan qabsoon bilisummaa Oromoo barbaadu humna walabummaa Oromiyaa argamsiisuudhaaf akkasitti murannoo fi aminummaa qabu hundi akkaataatti walitti deebi'ee tokkoomse humna qabsoo bilisummaa Oromoo ol furgaafamu irratti wal taane. Isa kana irratti wal tahuu qofa osoo hin taane akkuma waadaa seename kana hojiidhaan argamsiifamuu qaba. Kana irraa hin haalu dirqama keenyas. Haa ta'uti yeroo keessa seenne hojichatti seenne waan waadaa seenne sana waan ammoonaan guutin ifa hundi keessan argitan ji'a 6 sana keessatti sana xumuruu hin dandeenye.
xumuruu dadhabuun garuu karaa lamaanuu fedhinaa dhabu irratti hojjechuu diduu yookaan harkisu yookaan immoo sabotaaj gochuu keessa akka hin jirre isiniin mirkaneessa. Ka rakkina nu mudate baay'ee ambitious ta'a. Tokko ka keessa socho'aa jirru gaafa Afrikaati. Gaafa Afrikaa amma isinii addi bilisummaa Oromoo fakkeenya ka hundi keenya iyyuu ka isaanis ta'e ka keenya ka hoogganoonni naannoo Keeniyaa dhaqanii hojjechuu hin danda'anii naannoo gaafa Afrikaa socho'uu hin danda'an. Sababa mootummaa Keeniyaatu addi bilisummaa Oromoo terrorist organization jedhee labsate kana gidduutti sana dura waggaa tokko dura. Kuni danqaraa namni walitti deemee lama sadiinis ta'e wal argee yeroo gabaabaa keessatti waan xumuramuu qabu xumurachuudhaaf danqaraa guddaa ta'e. Kanaaf haala akkasii keessatti Sudaan dhaquun rakkisaa. Haala akkasii keessatti ka godhamuu qabu haala dadhabsiisaadhaan tokko practically caasaa akkasitti adda bahee ture sana akkaataatti wal fudhachiisan akkaataatti hooggannoo waan heeraa waan sagantaa siyaasaa isaan kun jarjartiidhaan akka waan jenne sanatti yoo xumuramanii boorus rakkina biraatti nama afeeranii uummatas rifachiisanii qabsaawotas fi hojiifis qabsoofis danqaa ta'u sun akka hin jiraanne of eeggannoodhaan haala amansiisaan xumuruudhaaf halkanii guyyaa wal quunnamaa irratti hojjetamaa jiraachuu nan isinii mirkaneessaa jechuudha. Waanni waadaa seenne karaa lachan keenyaayyuu kuni xumuramuudha irratti waadaa keenya eeggannee ni xumurra kana uummata keenyaa fi miseensotillee kana akka nu hubatan barbaada. Kaan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fi nuu fi wayyaanee gidduu irratti ka jiru keessaa haala yaachisaa ta'ee uummati kun ka quba qabaatu qabuu fi irratti beekuu qabuu fi ka hubatuu qabuu fi humna qabsoo fi humna dhaabotii siyaasaaf deeggarsaa fi tinnisa kennuu qabutu jira jechuudha. Inni kunis lola karaa miidiyaa jiru keessattuu ala kana. Lolli karaa miidiyaa jiru bara kana keessatti lola guddaa ta'eeti jira jechuudha. Ka ittiin uummata gara barbaadanitti akka bishaan boo'ii sana jallisanii deemsisan akkas ta'ee jira jechuudha. Haala akkasii keessatti haaluma tooftaa walirratti qabnu keessaati mootummaa wayyaanees eejentoonni isaanii ala kana jiranis darbee immoo humnootiin farra qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an kan qabsoon bilisummaa Oromoo hin liqinfamneef dhaabota siyaasaa dimokiraasiif dhaabbanne jedhan hundi isaaniitu uummata Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qiyaafatanii jiranii. Isa kana na caalaa hubataa jirtan. Waan internet irratti, YouTube irratti, waan paaltook irratti qabsoo bilisummaa fi Oromoo irratti duulamaa jiru. Haala akkasii keessatti ammallee ka baay'ee nama ajaa'ibu silaan ammas ittiin deebi'aa caalaa kootin godhaa. Andaalem Arraaqeetu hidhamee mana hidhaa seene maaliif waan Oromoo dubbattu jedhee ilmaan Oromoo achitti lolaa jiru. Ofiiyyuu hidhamee ka achi jiru. Kuni waan baay'ee nu barsiisaa jechuudha. Qabsoo dimokiraasiitti jirra. Uummata Itoophiyaatiif nu dabalatee furmaata qabna ka jedhan dhaabotiin Itoophiyaa hundi isaanii taargetiin isaanii adda bilisummaa Oromoo, hoogganaa adda bilisummaa Oromoo fi miidiyaa adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo xiqqeessuu akka ofirratti hin amanne gochuu gurmuunsa akka hin jiraanne gochuu kana jechuu amma hubachuu dadhabdu jedhee namanu karamata. Isa kana kan nuti irra aanu akka uummataatti. Haala akkasii keessattoo eenyurraa barannallee barnoota eenyutu nuu ta'uu qaba. Kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaaf lolanii bilisummaa isaanii argatan. Fakkeenya uummata Eritreyaa waan hedduu irraa baran. Yoo sammuu keenya banaa goone irraa barannee dhimma itti baana ta'e. Uummata xiqqaa duulli heddummaatu. Akka keenyallee lafa guddinaa, lafa bal'inaa, qabeenya bal'inaa kan hin qabne. Duula guddaatu irratti.
ala kanatti akka erga mootummaa ta'anii ala kanatti isaan facaasuuf waan hin godhamin isaanoo ummata isaanii ilaala walgahii isaan godhatan ilaala expo isaan godhatan ilaala festivaala isaan godhatan ilaala haala rakkisaa lolli ta'uu fi ummata sanaaf mootummaa sana adda baasuuf godhame keessatti akkatti isaan mootummaa isaanii waliin hiriiranii halkanii guyyaa UN fuulduratti mootummaa Ameerikaa fuulduratti Awurooppaa kana fuulduratti hiriira bahan ilaala. Isaan rakkinni isaanii xiqqeeffataniiru bilisummaa argatanii mootummaa argatanii nuti immoo mootummaa hin arganne hin qabnu. Mootummaa dhabuu keenyarra ilmaan Oromoo akkuma gaafa duraa mootummaa dhabuurraa garra ta'anii maas kumaan kalaqaaba guuramanii gurguramaa ba'an mootummaa waan dhabneef ummati Oromoo hundi ciisanyaa ta'e waan dararama hedduu keessa darbe har'a kumaan lakkaa'amanii haala sirna sana baqachuudhaaf Mediterranean yookaan galaana diimaa keessatti gara Yemenitti baqachuuf kumaan dhumaa jiran isaan kun nu yaaddessuu qabu. Ilmaan Oromoo ka kumaan mana hidhaa jiran ka silasnii ibsan jaallan gariin isaanii himmaan arcaasa isaan kun nu yaaddessuu qaban callisnee teenye ilaaluun qabu. Hiriira ummati Eritraa akkasitti ummata isaaniif mootummaa isaaniif ijoollee isaanii ittisuuf tiksuuf godhan sun ummati Oromoo isaan caalaa godhuu qaba. Maaliif mootummaan argan mootummaa dhabuurra kumaan hidhamaa jira. Mootummaa dhabuurra kumaan naannoo gaafa Afrikaa mootummoonni jiranillee akka baqataatti birgadni qabu sana tiksuu fi didanii ummati keenya gariinsa summiidhaan ajjeefamaa jira. Puntland keessatti viidiyoo isaa argitanii ummati keenya ibidditti hidhamee mana isaa keessatti gubamaa jira. Somaalilaand keessatti kun as jiru ragaa warri ta'an kan keessa jiru. Ummati keenya ka dhibbaa fi kumaan lakkaa'amu Yemen keessatti akka inni taa'aa jiru na caalaa beektan. YouTube irratti faca'eera, interneetii irra jiru. Isaan kun hundi sagalee keessan barbaada. Isaan kun hundi tinnisa keessan barbaada. Ummati biyya keessaa qabsoo godhu halkanii guyyaa saamamu sun isin humna taatanii hiriira baatanii humna taatanii ufuu asitti koominitii taatanii uf ijaartanii akka humnaatti mul'attanii isin irraa arguu barbaada. Isa kanatti uf qopheessu. Maaliree akka ufii keenya hubannu nuti akka adda bilisummaa Oromoo dirqama nurra jira sana bahuun dirqama keenya isa halkanii guyyaa hanga lubbuun keenya jirtu sana hojjennee ummati kun dandahamu waggaa tokko hin caalle keessattuu dadhabummoo yeroo hagamoo haa fixatu. Dirqama keenya baane ummati kun kana keessaa bahee mootummaa mataasaa ka inni irratti abboommaa qabu ka ummatichi mootummaa isaa irratti abboommaa qabu argatuu qaban murannoo keenya kana hanga lubbuun keenya jirtutti uf kennina. Waraanni bilisummaa Oromoo haala zaliilii keessa akkas hojjetu kun dirqama isaa bahuun dirqama isaati ajajee dhaabaan kan socho'uudha. Sunillee hanga bilisummaan sun argamtutti dirqamisa itti fufa. Kufee ka'ee naannoo sanaatti yeroodhaaf dhabame yeroo biraatti akkaataatti deebi'u tolfame waraanni bilisummaa Oromoo naannoo itti opereet godhu yookaan hojjetu. Hidhannoo isaa ka diinarraa isaa ta'u akka biraatti argatus fooyyeffataa deema. Caalaatti humna diinaa kana irrood gochaa yookaan caalaatti naa bulchiinsi ummata keenya irratti akkas dararu sun akka dhiphataa deemu hojjetuun dirqama isaati kana ni hojjetaa jechuudha. Ummati keenya bifa adda addaan ijaaramee jiru haala caasaa dhaabaa keessatti maaddee dhaabaa keessatti yookaan dargaggooti isaan kun dirqama isaanii itti fufu. Haala akkasii keessatti isinis dirqama keessan bahatuuf isinitti galfata kennannaa jechuudha. Waliin dhaabbannee waliin sochoonee jijjiiramni suni borga nama fuuldura keenya jira jechuudha. Isa kana waliin akka argamsiisnu hundi keessan akka sochootan waamicha kun isinii dabarsa.
haala akkasii keessatti kana qofaa osoo hin taane gaafa ijoollummaa keenya sirba Tigiriinyaa tokko dhaggeeffanna. Daqqisee neeree baraabiree maali daqqisee neeree baraabireen kun waan hiika isaas hin beeku. In sirbinammoo booda ijoollee warra Eritiriyaa gaafate. Daqqisee neeree baraabiree jechuun maal jechuudha? Ijoollee yuunivarsiitii keessa jiru. Rafeen tureen hin dammaqee amma reefu jechuudha. Kanaaf rafnees yoo jiraate dammaquu qabna. Tooftaalee diinaa amma sinii tarrise kana hin dagatiina. Halkanii guyyaan nurratti hojjetaa jira. Hin dagatiina. Nuti akka dhaabaatti kunoo sinii himi. Dabarsaa himaa. Gurmuu keessan tokko jireenya guyyaa akka hawaasummaatti koominitii qabdan jabeessu. Jireenya akka Oromootti qabdan wal kabajuun kabajaa Oromummaa fi sabummaa sana tikfatu. Haala diinni namaan adda qoqqooduudhaan olii gad nama facaasee gurmuu nama dhorkatu kan irra aanu kan wallaale barsiifatu. Darbee addunyaa kanarratti ka ijaarame qofatu kabajaa ka ijaarame qofatu sagaleensaa dhagahama. Ka ijaarame qofatu humna ta'a. Kanaaf jaarmiyaa bifa adda addaa dhaabota siyaasaa ka isiniif ta'e ka sagantaa isaa fudhattan deeggara. Sanaa asoo bifa adda addaan ijaarama. Civic organizations jedhamtu jira. Communitytu jira. Inni kun hundi ka Oromoon humnatti ta'u. Isa kana jalatti ijaarama. Sagalee keessan dhageessisa. Ka sadaffaa akkuma jireenya guyyaattu bakkatti ijoolleen keessan barattu, bakkatti ijoolleen keessan guddattu kana ta'a jechuudha. Kaan addunyaa kanarratti kan nama humna godhuu fi jiraachisu tokko beekumsa, knowledge, beekumsi humnaa jedhu bara kana. Knowledge is power, information is power. Kana na caalaa dhageessu isintu keessa jira. Kanammoo ka gochuu dandeenyu yoo baranne qofa. Dargaggoonni jirtan mana barnootaa dhaqaa. Walakkaa yeroo keessanii hojjedhaa walakkaa yeroo keessanii mana barnootaa dhaqaa. Barnoota bifa kamuu haa ta'u baradhaa. Addunyaan kun maalinni beekaa bara yoo barattan immoo odeessa qabdu. Yoo odeessa qabaattan seenaa keessan bartan, diina keessan bartan, mirga keessan bartan. Akka ummataatti akka sabaatti. Kanaaf nama hunda barnoota akka baratu qajeelcha. Odeessa addunyaa kana jala bu'a. Kana galfata isinitti kennadhaa. Qabsoo immoo galfata walitti kennanne. Haalli qabsoon keessa jiru kana, haalli diinni keessa jiru kana, isa kana keessatti hundi keenya qooda keenya haa baanu. Fayyaa ta'aa, ulfaadhaa, injifannoo uummata Oromoo.
kaku Mombatu senangke Ya to barmalumangke Inni kabenya kenyachu Senakangke Nuti sani na pere Apane si wamne Itti siniyanne Nuftir madan janne Yato gari harme Oromiya Simoni diga imantoni dega Opera hinnahu ilman kan kepite Wala tasihal sagala ajet Oromia 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 Biya ko Ya Biya Olente ilmanke Ani dame garindume Ekajira kamuti dabe Garidu ati murtefame Farme katam kome Anteran kutufte Ekalu pudan dabame Wayo harkap mila dabe Udamana bahe Kumana fedabame Warto ko bila mamiti Mugala kawame Oromia ya biyato Kamsa kelap sikarayu Ubadi hangka bakipan Umarti hakanu Mapasang ke edu masahara Untuk kampitan yomi mameduma Eka belang pitan daimah kubati La kambatija Ayeteka Mamaka Baboku Magada Ayeteka Bahera Balanga Masera Almalidumne Baneka Obo sinaka Ayetere Baloni Amni ko pambela weka Sabako Saba irji emimani Anrakin sa umini Sababuin pitanne ang kapanaleng kami taka Warahore agabe uda kabajadabe Sabako Saba eji emimani anrakin sa umini Sababuin pitanne ang kapanaleng kami Warahore agabe kabajadabe Watarit batano kesa sabakani patane sa Sabado korsa kabate wakara sa simate Aprang kalolam nitiya lapesani karaya Sagale ekeraisa yalami koni dagesa Sabako Saba eji emimani kan rakini sahandumini Saba poe pitanne ang kapanaleng kamni taka Warahore agabe uda kabajadabe Arka farma murano le kang diray karasangka
turban ajjacha sommi wareegama gidami ekerana yubiya oromiya keessa yaa'u kan bakka bu'aan qabne qabsaawa hedduu dhabne hindagadhu yommuu gocha habashooti akka furma muraanooti dalagu calgodhee bite saba kooti alerani gatee duule ka qoraani jalidha maaftarraa ijaan kanu garaa akkanaani na fudhiikni isaanii dhiiga keenyaan baana gumaasaani irrabbina yoona rabbi callisanii humaandu yaalamii koo walii gala lagaa gala yaalamii koo waliif gala bilisummaaf lolaa tokkummaa Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@seefanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenyaa www.seefanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.